Dubbiin Oromoo tanuma Hacaaluu lubbuu kennisiifte sani. Fayyummaan nu biraa deeme Hacaaluun keenya du'aasaa argine sani. San ka godhe kaayyoo bare. Hacaaluu suufii qarshii 500,000 uffatu. Birri miliyoonaa uffatu. Hacaaluu kiyya bareedaa boona. Hacaaluu kiyya gurraacha boona. Feestaalaan maramee kaayyootu mare. Sababa biraa tokkollee hin fedhu. Kanaaf du'ee ummata Oromootiif wareegame kaayyoodha. Kaayyoodhaaf ammas ta'e borus ta'e wareegamuudhaaf ka'u duubatti deebinuu miti. Biyyatti galla malee. Osoo akkanatti haasawinu dhiiga tufnee dhumna malee. Laal hoggaan asirraa haasee gabbu'ee dhiigaan tufaa beeka. Na dhukkuba waan ta'eef qomni kee Yashanyiti. Dhiisi waan naan ja'ee namni na dhorkuu miti miidiyaa kana. Akkas naan jechuun nama raachuudha. Akkamittiin waan mucaan feestaalaan itti maramee kute. Yeroo barbaade kiristaanaa fi waaqeffataa fi musliima wal lolchiisi naan jaan. Waan Hacaaluun itti wareegame tokkummaa Hacaaluun itti wareegame akkamittiin wal lolchiisa. Mee kanuma naa himi. Mee naa gaafadhaa. Narraanii malaa kun. Isin ka Islaamaa mataa keessa ka Muslimaa mataa keessa dha'ee ijoollee kiristaanaa yoo ummataa ol qabe kabajaa Hacaaluutiif anaaf irraa gammachuu guddoodha. Na hubadhu sirriitti akkaataan itti sitti haasa'u. Nama ija qalbii qabuu fi namni ija qalbii hin qabne tokkoo miti. Ilaalcha keenya fageessinee dirree dimokiraasii maammiyyee fayyumaa maammii akkami South Afrikaan fayyaadhaa leencaate deeyse. Barsiisaa kiyya fayyumaa jiraadha hoogganaa keenya sooreysa keenya. Siyaa jiraachuu sayyaanni Oromoo kun. Ummata kana suutuma suutaan itti citee barsiisa malee. Addunyaa kanarra gaa osoo hin barsiifatin namni osoo dhoqqee keessa gangalatee hiiji dhoqqee keessa gangalatee booratee qotee osoo hin gubatin namni warqee baafatee hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo warqii kana baasuudhaaf lafa keessaa dukkana keessaa dhoqqee keessa isaan faana gangalachuudha qabna dubbii gabaabduudha afaan Oromooti yaa. Ilmaan Oromoo dubbii qawweetii miti dubbii kanaa miti qawwee dura kanaa miti dippiloomaasiin anaasa'u kana bakka kanatti hiikamuudha qaba. Ayidooloojiin isaa gabrummaan hidhamee jira. Silaa waan hin ja'u kana sirri na hubata. Ayidooloojiin silaa hidhamuu baatee irratti dalagan hayyoota gurguddaa warra barateetoo irratti dalage. Sammuu isaanii irra cufan sammuu isaanii loogdi godhan shanyiiti. Saayikooloojii isaanii loogdi narraa godhan uummata kiyya. Uummanni kiyya akka wal hin hubanne ta'e uummanni kiyya. Uummanni kiyya beekaa isaa ajjeese akka wallaalaa isaa leellisee wallaalatti hafuu barbaadan. Wanni barataa biyya koo bara baraan fixxaniif wanni barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baaneef. Jecha guddaa gitan qabne. Otoo barattoota san beeytota san fixuu baatanii arra shanyiin koo kanan ta'u ture. Wanni barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif wanni beeytota biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane. Kanammoo finxaaleeyyii wayyaaneedha akka wayyaanee barattoota biyya koo dhabamsiisee jira. Kan akka finxaaleeyyii faannoo kaleessaa barattoota biyya kooti dhabamsiisee jira. Wallaalatti shanyii kan koo hambisee kana caalaa maaltu jira? Kun kana. Hayyee Kadiir tokkummaa uummata Oromoo jechuun maaliif isa barbaachise? Yeroo hunda isuma ati penteedha jettuun kanatu
wallaggi saba sablammoota hundaa fi amantiin hundi keessa jiraatullee harkirra guddaan wallaggaa protestaantiidha penteedha. Pentee kana keessa ummata Harargee kan muslimatu jira. Miliyoonotaan lafa kannee fi wallaggichi kun wallaggichi Macca Booranticha Oromoo kan adeera keenyaa Bareentoo Oromoo wallaggi Harargeedhaaf abbeera ta'a wasiila adeera ta'a. Obboleessa abbaa keenyatu dhalche. Boorantichatu dhalche. Pentuma kanatu pentumati jettu kana ummata kiyya ka Harargee ka buqqee lafa sarraa miliyoonotaan achi keessa naa jiraachisee da'oo naa ta'eef. Kanaaf Pentee jee xiqqeessuudhaaf obboleeyyan muruudhaaf of muruutu naa wayya. Wannummaan barbaachisaa sun hafe dubbii gabaabaadha. Tuullamni ati waaqeffataa jettee xiqqeessitu kun tuullama wanni hin ja'uuf obboleessa keeti tuullama jechuun Harargee jechuun si komando jimma jechuudha. Garaagarummaa tokko hin qabdu wanni garaagarummaa sitti fakkeessu dhiphina sammuu keetiiti. Saayikooloojii si hidhani. Malee garaagarummaa tuullama hoggaan jee of ta'uu kee beekta. Wallagga hoggaan siin jee jimma hoggaan siin jee si komando hoggaan siin jee of ta'uu kee beekuu qabda. Kanuma walitti haasawaan oollu jechuuti shanyitiyya. Dubbii kana keessaa bahuu qabna. Dargaggoo fi shamarran dhimmi kiyya guddaan shamarran irratti. Dhugaadha. Ilmi dhiiraa bilaashin booyuu beeki. Imimmaan kiyya bishaanii miti dhiigaa. Imimmaan dhugaatiin booyaa beeke. Dhugaatiin koflaa beeku. Qoosaa dhugaatiin qoosaa. Saba kiyyaan hin qoosaa. Xiqqaa ta'e guddaa ta'e. Dhaggeeffadhu. Tuullamni kun Muslima qaba, Kiristaana qaba, waaqeffata qaba. Waaqeffataa qaba. Harkirra guddaan isaa waaqeffataati Ortodoksiidha. Ortodoksii fi waaqeffataan kun ummata kiyya ka Harargee sabbataas ta'ee Kofalee Burraayyuus guutuma Finfinnee keessa qubsuma gaarii naa ta'ee fi osoo muslima na jeenarraan qoodin ummata kiyya ka Harargee akkanatti yoon si hime hoo. Akkanatti yoon si hime hoo. Beekumsa jechuun isa kanaa bara. Ebelu nama jeese asirraa maal ta'e jechuu osoo hin taane beekumsa jechuun siyaasa beeku jechuun waan inni sitti haasa'u kana fageessitee yaadu jechuudha. Qabsoo jechuun waan inni sitti haasa'u kana beeku jechuudha. Uummata kee jaaru jechuudha. Tarsiimeessu jechuudha. Uummata kan kee kan maqaan isaa guddaa kan keessi isaa duwwaa maal godha? Nuti maqaan keenya guddaa keessi keenya duwwaadha. Tuulamni kun ummata miliyoonaan lakkaa'aman kan ummata Harargee masgida hunda ijaarratee achi keessa walii galee amantii walii kabajee waliin jiraataa jechuudha. Warroottan siyaasaa ummata kan Iluu Abbaa Booraa akkasuma Jimminis ummata keenyaaf hirkoo guddaa ta'e ummata Harargeetiif Iluu Abbaa Booraatis akkasumatti cawwaakaan arrawaan meeqa qabeenya meeqa lafa sanirraa qabu. Kanaaf ummata kana nama narraa walitti buusu ummata kiyya dhabamsiisuuf deema waan ta'eef duraanuu akkatti Harargee sana dhabamsiisan barbaadan osoo dhabamsiisanii kutaarra facaasan waan ta'eef. Kanarraa inni nama dhorkamoo sii galteeoo bakki nan jiru kun sii galtee bakka tana barumsaan geesse kitaabuma tokko teessee qaraataa jechuudha. Ija qabdu ija qalbii hin qabdu. Akkanumatti xiixxaa ni belbeltaa bar. Belbela kee kana sirraa hin qabbaneessa.
filannoo ummata kanaa garte akkatti waliidhaan. Ati ni gootaa fi ati kan lallabu kun kawaan meeqa jee amantaa jettee lallabdu kun guyya tokko ni gootaa ummata kana ati beelaa ni baaftaa. Ummata kana guyya tokko ummata wallaggi beela naa baase beenteen beela naa baasu kana rabbi sababa godhe kan waaqeffataan beela naa baasu walitti qabee lafa kenneef kana ati naaf ni gootaa fi kan ummata kana dandii guuraaf ummata kana arrabsu ummata kana hoggaa walitti jaarradhe anallee arrabsu. Ummata kiyya xiqqeessee qabsaa'aa Oromoo xiqqeessu immoo kan qabsaa'ota biyyoota biraa kan beeyne faarsu isaan warra jannataa taasisu nu qabsaa'ota Oromoo warra azaabaa warra gatiin qabne taasisu gawwaa jilba dhooqaa. Heeji warri biyya biraatii lolu warra jannataati. Itti sagadda. Nu kasii lolu kan ammoo. Atis gaa yoo nuti warra azaabaa ta'e qabsaa'onne ka'e atis warra azaabaati. Ha qabsaa'inuf kun kana beekadhu. Afaan kee banuunis. Nyaata kee nyaadhuutii rafi amantii kan keessa seeraan gaggeeffadhu amantii namaan tokko hin keessis namni tokko hin jiru. Waan isin keessirri qalbeeffadhu nama rabbii jechuun isa kana. Gabricha rabbii jechuun isa kana. Akka Muusaan Kadiirirraa tafsiirateetti tafsiiradhu. Kana jechuun bilchina. Mallattoo nama rabbiiti. Mallattoo nama maal boo fayyaan kee mee beekumsa nanaa sa'uu fi jechi kiyya tokkichaa waggaa 500 barbaachisa beekuudhaaf. Jechoonni nanaa sa'uu kun dhiira jechuun kawaan dabre alala guuroo osoo hin ta'in kawaan dhufu fiichariitii si akeeku. Waggaa 500 fuula dura si akeekaa jira. Akka fuula durallee Filistiinii fi Israa'el janii waliin simminne. Amma akkas janii biyyatee dhaalan bara meeqa. Qullatti si hambisan. Amma osoo nama keessa jirta. Siif ta'uu didee malee. Nu qabsaa'otaa si dorke malee. Fayyaa jettaa fayyummaa kan keetii maal dalee Oromoof? Udaanuu malee. Udaan lafa guuttee jirta. Nuti waan fayyummaa keenyaan maraatummaa keenya waa meeqa kalaqne. Hayyee boorantichi kunii fi gujiin kun abbaan gadaa waaqeffataadha. Harki irra guddaan musliimiinis jiraatu sabaa sablammiin jiraatu. Gujiin keenya kun gujiin booranticha Oromoo. Akkasumatti booranticha Oromoo. Hargeedhaaf lafa guddoo kenne kan waaqeffatummaan ati jettu kun. Masgiida irra ijaarratee abbaan gadaa naa dhaqee ilaale. Lafa tana hunda dhaqeetiin uummata kiyya kana zayyaree midhaan